ጉድ 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 እንግዲህ ጉድ 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 በይ ጎንደር ጉድ በይ ጎንደር አይናምች እናንተ አይኔ ነው ወይስ ሃይሜ ነው ይሄ? ኧረ ጉዴ ኧረ ጉዴ ኧረ ጉዴ ኧረ ጉዴ ኧረ ጉዴ ሰውዬ በቀስ በቀስ ያሰበ ሁሉ ያስተካከለ ነው። እውነት ነው፣ እውነቱ ነው። ሰውዬ ሃይሜ ምን ሆነች እናንተ? ሃይሜ ደህና ነች ግን ወላሂ እንደ ዛሬ እኔ ለቀስኩኝ። በእውነት ወላሂ አይቼ ደነገጬ ለቀስኩኝ። ወላሂ እስከ ስሞት ምን ሆነች ሃይሜ? ምን ነካ ሃይሜ? ሃይሜ ምን ነካ ሃይሜ? ምን ሆነች? በአላህ አሁን የበፊቱ አይደለም ብሩኬ። አሁን በቃ አሁን እውነት ተስፋ ቆርጧል። አሁን በፊቱ ሳይሆን አሁን ነው ብሩኬ ተስፋ የሚቆርጠው። እውነት ነው የምላችሁ። የበፊቱ ይቅርታ ለምነው ሁሉም እግር ላይ ወድቆ ምናምን እምቢ አለች ትቷል። አሁን ግን እንደዚህ ሲያይ ሰዎቹ አሁን እናስተቃረቃለን ብሎ በዚህም እየተጣሩ ነው። አሁን ደግሞ ራሷ ጠራችና እሱ እንትኑን ገዝቶ ሀብሉ ብር ነው ወይስ ምንድን ነው ገዝቶ መጥቶ አንገቱ ላይ ያሰራ ዛሬ በቃ ሁሉም ነገር የሞላ ነው ሀሳቡን ሁሉም። እውነቴ ነው የምላችሁ ዛሬ ነው በቃ የበፊቱ አይደለም ብሩክ የሚያበዱ ወላሂ ዛሬ ነው እውነት በቃ የባሴ ልቡን እየሰበር የዛሬ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ሃይሜ ወዴት እንዴት ግን ነገሩ አብራ በልታ አንድ አመት ቆይታ የዛሬ አሁን ይሄ ጋር አንድ ወር ነው። አሁን አንድ ወር ጨርሷል። እንዴት አወቀች ይሄን ሁሉ እንደዚህ ጭረስ ብሎ ደግሞ እንትኑን አሰራት? ጉድ ፈላ። ብሩኬን ጠፍተው ያለች ነው። ስልኩን ዘግቶ ነው የጠፋ ያለች ነው። ብሩኬ ደግሞ አንዳንድ ሰዎቹ ብሩኬ ታመሙ ሐኪም ቤት ገብተዋል ያሉ ነው። ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ ይደብራል። ወላሂ ይደብራል። ሃይሚዬ አንቺ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ወደሱም ሁሉም ሰው እንደዚህ አልጠብቅም። እሺ በአንቺ እንደዚህ አልጠብቅም። እውነቴ ነው። ወይ ምን ይላሉ እንግዲህ ጠፋብኝ። የምናገር ሁሉም ጠፋል። ምን ይላሉ እንግዲህ ምን ሆነች? ወላሂ ምን ሆነች? በአላህ ምን ሆነች? እቺ ልጅ ጉድበል እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። አኩማ አርጊታን ከና ወላሂ ባኤቱ ነገር ደስ ይዘ ዱርሚቲ አማ መራቹን ብሩኬን ሰዱሪራ isa ammaa kana jechuudha. Har'a viidiyoo har'aa kana yoo ilaale dhugaatti kan abdii kutatus kanuma cirraasitti bakka abdii kutatee jechuudha. Inni hanqawwasu viidiyoo har'aati jechuudha. Haymeen sirriin hojjenneen. Haymeen maaliifi tarinkii namni hojjete isheenis kana caalaa hojjechaa turteetti rakkina hin qabu. Haymeen waan isheen taatee hin beeku, waan ishee tuqee hin beeku. Isa waggaan tokko wajjiniin turte amantee dhabdeeti. isa ji'a tokko reef waliin argite amantee jechuudha. Haymeen har'a namichi birrii mormatti hidheetii jira jechuudha. Otuma jedhu adeemsuma keessa harka gashataa jira. Harka koon gashadha jedhee durmaanuu fakkaraa ture jechuudha. Kanaafuu har'a bakka abdii kutachuun burukeen har'a bakka saduraarrayyuu dhugaa rabbii sinitti annan neemiti walla aniin kun nan neemiti nama eessa gaa'uu jedhanii isaan eegantu yoo akkas ta'anii argamanii tokko bakka baay'ee tokko abdii tokko nama kutta dhugaa rabbii sinitti burukeenis balleessaa farankii sana akkuma argitanii ጊዜ meeqa viidiyoo irratti waamee ifatama kadhatee dadhabee jilbatti kufee dadhabee hambaase taate jennaan dhiisee deebi'ee macarrashaatti anifatii wal dhiisnaa jette eshi jedhee wal dhiisna jennaan eshi jedhee walitti isaan fidee ofiisaatii waamee walitti fidee waan inni isheerraa barbaadu Haymeen
irraa barbaadu daaneen gaafatee jechuudha. Daaneetiin gaafatee addaan baafateeti burukeen eddee gaafa sana asin deebinee viidiyootti hin baanee jechuudha. Eddee gaafa sanaas tuktukiis viidiyoos hin jiru burukeen dhukkubsatee mana kiimii galee jira jechaa jiru namoonni gargariin immoo dhugaatee sobatee hin beeku. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii wallaahi nama eessa ga'u jedhanii isaan eegan gizee akka kanaa taatee argamtu Haayimeen irra darbuu fi dadhabdee ifatama namni ifatamaan caalu jira fakkeenyaaf wallaahi ifatamaan caalu hin jiru. Nam tokko balleessillee balleessaa sanaan ifatama gaafate ifatama sana sin fudhadhu jettee diddi. Deebitee immoo isheenis immoo kaameraa malee mana namichaatti argamtee jirti. Kaa'imaan duraa suni axxee kaameraa qabattee mana namichaatti ishee argitee jirti. Isheenis manatti hin argame malee siree irratti hin argamne jettee deebiste. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Har'a immoo akkasumas hin argitan kana ofii ishee waamtee yoo wanni akkas godhee harma ishee harkarra kaatu callisti. Yoo wanni akkas godhee ishee asirra gatiittirra ishee kaa'u callisti. Ofii ishee faara kenniteefi jechuudha. Ofii ishee amma baqa biltsiidha dhuguma rabbii. Wallahi duras jedhameera. Ofii ishee afaara kenniteefi namichi akka harka keessa gashatu gochaa jirti barbaaddeetti jechuudha isheen. Amma muluutti barbaaddeetti Haayimeen. Akkasumatti nama galaa jechuudha. Giddiitiin itti niin fe'umsaa ishee amma morma isheetti habilii hidhaafii jira jechuudha. Giddii miti fe'ii isheetiin. Fe'iite isheetiin morma isheetti hidheefi habila akkuma argitan kana. Gooddanyaasaa asiyyootti argitu Haayimeetiin harka keenya keessa gashannaa jedhanii asiitii Fatsumee faajjiniin wal lolaa jiru jechuudha. Namoonni gargariin walitti araarsuuf xaarii guddaa gochaa jiru. Akkuma beektan amma gooddanyaa ishee maaheen aarsaa guddaa kaffalaa jirti walitti araarsuuf jechuudha. Asii asan dadhabee buttaa jiraatti baqatee sokke jennaan maaheen immoo inni eengadda sokke asan jechuudha. Aaree maaheen immoo kaleessa asaniin barbaacha buttaa jaraa deemtee jechuudha. Ol fiduuf kottuuti walumaan taagallu jettee jechuudha. Gizee har'a burukeen immoo kana wanni dhaqee morma isheettiyyuu kana dhaatu gizee argu maaltu taa dhagaamu. Isilmaan immoo jaalala burukeef hin qabdu moo sobdee fakkaachaa jirti moo maalinni innoo burukeenoo nam eddee gaafa isheetti dabalamu farankii yoo ta'e irraa nafe fiqirii kun jaalallee burukee kan jedhamtu tokko dhugaa dubbachuuf ijoollee namni hundinuun argaa tokkollee hin argine jechuudha. Fiqirii jaalladheera jettee viidiyoo irratti tokkoon ishee asin baane burukee jaallattu jechuudha. Burukeen nama biraallee jaalladheen beeku jedheera duraanis hin qabusii jedheera. Nam tokko gaafa Haayimeetti dabalame nam tokko burukee jaalallee burukee duriiteen jettee as baateen jirtu jechuudha. Garuu Haayimeen wallahi otoo safaana jirtu qalabatii duubaanis hidhattee namaan haasoftii hundayyuu jechuudha. Inni immoo kanarra darbee jaalala sana mo'achuuf ashannafattuuf ifaanarra laffa'ee farankii eengaddatti hojjete jennaan la sobadha. Waliin ciise footoshooppiin itti agarsiise ammallee amanuu diddee jechuudha. Laala footoo sana gadhiisaniiru miidiyaarrayyuu arreedaa ture. Yoo achi gara fagootti yoo ilaaltan hin fakkaata. Garuu ofitti saabdanii hin fakkaatu jechuudha. Fireendii daaneetii jedhani. Intalli suniyyuu suusiyyuu mitii jedhani. Afaan keessa hungataa jechuudha. Yoo gara sitti ilaaltan hin fakkaata. Garuu sababa gootan eessaa feessayyuu waliin fakkaatanii jechuudha. Kana ammallee dogongora isa irratti ammallee dogongora guddaa hojjetaa jirti jechuudha. Akka cirraashumatti burukeen ishee garuma keessaa kutee baasutti hojjette har'a cirraashuma isaa viidiyoo kana argee burukeen akkuma of keessa akkuma maal sinitti fakkaatu nam tokko yoo jaallattan abbaa argee bakka argetti yoo abbaa fe'ee waamamtee iyyaatti yoo ta'e maaltu akkam sin aarsa siniifuu qalaba intinii miti har'anni koo intinii haasaree fi bara boorummoo qalabatii jedhee dhufaan hin argitu boorummoo qalabatiitti dhaachuu dhufa boorummoo jechuudha. Har'a intiniitti dhaateera boorummoo qubeetti dhaachuu dhufa harkatti hin argitu ta'a. Otuma jedhu harka keessa gashichaa jira jechuudha. Burukeetiin silkiirraan kaastu bilbilee dadhabe liditiin kee ga'eera araaramnee wajjiniin akkuma barreen gaddaa guyyaan aloota kee ga'eera wanta ta'eef wajjiniin baasna jedhee kadhatee bilbilarraa kaasuu diddee dadhabee abdii kutatee dhiise. Namoonni baay'een immoo burukeetti duuluu jechuudha. Burukeen malaa godhure bilbilarraan kaastu ishee argachuu hin danda'u. Gaafa ishee argatuyyuu namarraatiin dhufti.
gara viidiyooyyuu namarraatiin dhufti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko abdii kutee jira. Har'ammoo hancaalutti abdii kutee jira jechuudha. Warri araarsuuf asiin walii gadi fiiganii aarsaa guddaa kaffalanillee yoo kana ilaalan isaanillee har'a abdii kutanii achumarraan dhiisuu jechuudha. Akkuma argitan kana. Kun asitti nam tokko yoo fe'iin qabaanne giddiin jira. Fe'ii ishee qabaatu fe'ii qabdiitiiti morma isheetti dhaafii jira dhaabate. Ofii ishee waamtes gara viidiyootti. Har'a inni waame. Maa inni jechi maa akkamiin nama waggaa tokko wajjiniin turani sababa farankii tokkittiitti nama ifatama namaa boo'ee namatti boo'ee gada'ee nama jilba namaa qabatee akka rabbiif suyyuudii bu'uutti suyyuudii namaa bu'e akkamiin irraanfattee nama eengadda argite amma saatiin waamutti iyyaattuuf ishee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Dubartiin nuti kan nufaaf na fiigu dhiisneeti kan nuufaa na fiinne wajjiniin fiinna. Garuu wallaahi akka burukee eessumattuu hin argattu yoo maal teesse. Atuu har'a badee jetta taraa kee daawwaltee dura wanni sitti qaxaqqatu irraan kaastu. Har'a immoo taraashee inni dhukkubsateeyyuu jedhu iyyuu malee bilbili cufatee badee jechaa jirti as baate viidiyoo akkuma argitan kana jechuudha. Miidiyaatti si dhufaan jiru bilbila cufatee badeera gara viidiyootti dhufu yoo dhageessate otoo gara viidiyootti dhufte bareedaadha maaliidha jechaa jirti jechuudha. Amma tasfaa kuttee hangootu abdii olii gadi wuxuuxechaa jirti ammoo. Akkuma jalqabdeetti fiixaan baafadhu jechi nam tokko miidhanii hin deemiin malee nama gaddisiisu yoo miidhanii deemanii malee miidhamanii deemuun bareedaadha. Burukeen akka fe'ootes ifatama si gaafateera. Waan inni godne hin jiru. Ifatama ishee gaafatee jira. Hin diddee lukatti kufee hin diddee ani waa tokko iyyuu hin hojjennee ani ofitti amanummaa qabaa. Laphee kodhaadhee dubbadha. Ani asiin jettan kana keessas illee hin jiru jedhe hin diddee har'a immoo miidhamee deeme miti. Kan miidhamee deemeef dhugaa rabbi jira jechuudha. Nama miidhinaa malee miidhamtanii yoo deemtanii kan caalutti baatu. Dhugaan siniin jedha. Wallaahi kadhatee dadhabee obsee dadhabee kadhatee dadhabee macarrashaa jette jennaan eeshi jedhee viidiyoo macarrashaa waraabanii suusii fidaanee walitti ararsuuf nan daaneen haymee malee jedhe dhiisee maal barbaadda haymeerra nan jaalalan isheef qaba hin jaalladhaa wanni jedhu dhagahu achumarraan addaan baafatee badee burukeen jechuudha. Maal godhare sababa isheetiin rukute kasasameera. Kasisan isheetu dhaabee jechuudha. Sababa isheetiin rukute. Meeqa rukute sababa ishee ijoolleen nama baay'eetii wallole wallahi yeroo hunda kana burukeen dhugaa sanitti wallahi laazim innuu himateeraan. Ani sababa isheetti namni meeqanii wallola jedhe godinyaatiinis wallola jedhe. Maaliin akkasii maaliif bakka hin taaneen dhaabanna yeroo hunda maaf ofiin kabajnu dhugaa rabbii maaliif nuti bakka hin taanetti argamu yeroo hunda. Garuu gifiidha. Gifii burukee guyyaa tokko sitti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuuf. Yoo har'a ta'uu dhiise haimee guyyaa tokko haimee ilma sitti mul'ata jedhee abdii qaba. Giddiin hin jiru. Ati hin barbaadde wajjin jiraachuun mirga keetii. Innis hin barbaade wajjin jiraachuun mirga isaati. Garuu akkas wal miidhanii wal biraa deemuuni. Dabarsanii wal kennanii xalaatatti wal biraa deemuun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Eddee keessaniiti jaalala maal amananeera namni dhugaa rabbii. Eddee keessanii lamaaniiti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Hin ariifatta haimee hin ariifatiin jedhanii si gorsuun diddiqaata garuu nageessa jecha. Amma jechi dura gizee warri ishee hordofanii waan hundaa ishee barreessan sanaa hin dhageessillee deebitiyyuu jechuudha. Amma garuu hin dhageessu. Iyyanii dadhaban faarallaatinii fi jedhan amma fiishi faara laattee fi kunoo har'amoo miidiyaa irratti as baatee qalama intiniitti dhaatee gammadee jira. Gana obbolaa Burukeeyyuu buttaa jiraatti dhaqi dhufeen sinfixaa jechaa jira akka jedhutti kan finfinnee miti achi yoo dhufeeyyuu fuuldura koo dhaabattanii hin dubbattanii siniin dhufa yoo barbaachisaa ta'e immoo jedheetti aadataa jira. Amma kana gana immoo maaliif Burukeema finfinnee keessa yoo jiraatate garaa darbaa dhoowwataa jechuudha mucaan kun. Dhugaa rabbii akka namaa yaadu akka namaan ta'uu jechuudha. Waan inni yaadu waan badaa waan inni haasa'ullee waan badaa waan fokkataa congaarra namaa dhugaa rabbii akkuma jedhan Burukeen mana kiimi jiraanna mucaa kana congaarraa gube dhugaa rabbii.
afaan isaa keessaan bahu wallaahi mi'aawullee miti waan hin taanedha dhugaa rabbi nama gaddisiisa baay'ee tokko.